Dr. Abiy Ahmed addunyaan tun nuun alatti itti fufuu hin dandeettu. Addunyaan tun nuun alatti jiraachuu hin dandeettu. Nuti addunyaa tanaaf kennaadha. Maaliif akka jedhe waan kana jechichaa miti. Maaliif akka jedhe tokko xiinxalla irratti kennina jechuudha. Maaliif akka inni jedhe ammaffaa irratti jechuudha ganni ooroo suuraan ganni ooroo jechuudha olii gad deemaa jira. Waan kanarraa dubbachuu illee hin barbaadne jechuudha. Garuu immoo waan nama gaddisiisu waan ta'eef sadarkaa nuti irra jirru waan agarsiisuu fi waan kanallee waan xiqqoo dubbachuun fedha jechuudha. Kallattimaan jalqaba irratti waa'ee ganni oorootitti ka'aa darbu. Madaalliin ilma namaa fuulanii miti. Keessa isaati jechuudha. Ganni ooroo intala Oromoo sabboontuu Oromoo jabdu Oromoo lagaan hin qoonne, Oromoo gosaan hin qoonne, Oromoo amantiin hin qoonne, walqixa Oromoo kamuufuu miidhaa Oromoo kamuufuu TikTokii kanarratti nama dubbatudha. Ganniin nama dhugaaf dhaabbatee fi nama an baay'ee jaaladhudha. Dubartoota TikTokii kana irra jiran keessaa namni akkanaan natti tolu, namni akkanaan jaaladhu ganni oorooti jechuudha. Kanaaf namni bifaan hin madaalamu jechuudha. Bifaan nama madaaluun gaarii miti jechuudha. Nama hojii isaatiin yaada isaatiin madaali malee bifaan hin madaalini. Dhiyeenya kana maaltu ta'ee suuraa filtariin alatti jechuudha. Filtariin alatti suuraa eenyummaa isii agarsiisu bahe. Kun waan guddaa miti na fakkaate. Namni gurraacha hundi kennaa gurraacha bara. Gurraacha taanee gurraacha gaafa qeeqqinnu gaafii natti ta'a yoo tokko. Kuni maa inni hammam akka yaaduu hin dandeenye. Hammam TikTokiin kun ganda akkamii akka ta'e, iddoo akkamii akka ta'e, nuti immoo nama akkamii akka taane waan nuti ilmaamsisuudha jechuudha. Hundi kennayyuu gurraacha. Gurraachummaa kennatti confidence ittiin boonuu qabna. Bifa waan inuu kenne, qaama waan inuu kenne, waanuma barbaade haa ta'u, waan ofii godhachuu hin dandeenye, waan inuu kenneen alhamdulillahi kan naa kenne si'i bareedumsa kana jettee ofitti amanuu qabda malee waan akkasiitiin wal qeequu hin qabnu jechuudha. Ofii akkas ta'uu danda'a namni. Filatee gurraacha'uu danda'a. Filatee diimatuu danda'a. Filatee bareeduu danda'a. Filatee bushaa'uu danda'a. Hin danda'u. Waan filannoo keetiin taatu miti jechuudha. Kun gonkumaayyuu sheem baay'ee nama saalfachiisu jechuudha. Inni biraa immoo filtarii. Namni kamuyyuu filtarii fayyadamaa jira. Filtarii lafarratti TikTok irra jiru miti. Namni bar meekaappii fayyadamee fuula ofii jijjiiraa jira. Qaama isaati irratti gogaa isaati irratti rakkoo uumuyyuu fayyadamaa jira jechuudha. Filtariin TikTok irraa immoo maal rakkoo qaba? Namni yeroo sanitti namatti bareedee dhiyaachuudhaaf nama atiraakti godhee viyuu argachuuf sabskaayibii argachuudhaaf namni waan bareeda waan laaluuf nasin waan biraan qabu yoo deemu immoo noormaalii ta'e jechuudha. Kan meekaappiin midhaaksee waa meeqa of godhee qaama ofii jijjiiree gogaa ofii jijjiiree gogaa ofii irratti miidhaa geessiseyyuu laalaa jirraa miti jedhama. Kanaaf akkasitti akka abbaduun waan baay'ee hin barbaachifne. Kanaaf akkas of gadi buusuu hin qabnu jechuudha. Gara lammaffaatti yoo deebi'u lammaffaa irratti Dr. Abiy Ahmed waan jabduu tokko dubbatee jira jechuudha. Afaan Amaariffaatiin leenjii miseensota paartii badhaadhinaa irratti waan kana kan dubbate. Mee viidiyoo isaa kana dhageeffannee maaliif jedhee maal jechuu barbaade maal ibsa jechi kun dubbiin kun maal ibsiti kan jedhu jechuudha. Xiinxalla irratti kan kennu waan ta'eef mee dura viidiyicha haa dhageeffannu. እኛ ለዓለም ጸጋነን ለዓለም ብቃትነን ካለኛ ዓለም ምንም መሆን አትችልም። ትርፍ አለን፣ ሰው አለን፣ መሬት አለን፣ ውሃ አለን። አሁን የምንፈልገው ትብብር ነው። አሁን ሰጥቶ መቀበል ነው። አሁን መተጋገዝ ነው። በ10 ሚሊዮን እና በ5 ሚሊዮን ጥይት ግን እኛን ሰው ሊያሸማቀን አይችልም። ከዛ አልፈናል። አሁን
የህልም ክፍተቱ ያመጣብንን መከራ ለመሻገር ከሲጅ ሜንታሊቲ መውጣት ነው። ስጋት አናብዛ። 120 ሚሊዮን ህዝብ ያለን ሰፊ ወጣት ያለን እያደገ ያለ ኢኮኖሚ ያለን በዚህ ዓመት 8.1% እድገት አረጋግጧል። በአፍሪካ ትልቁ እድገት ነው ኢትዮጵያ ያረጋገጠው አሁን በዚህ ዓመት። ኦኬ akkuma dhagaa jirtan kana jedhee jechuudha. Maal jechuu barbaade ittiin icciitii guddaa of keessaa qabdi jechuudha. Amma ishee kana bittin godhee diddiigaa isinitti agarsiisuu barbaada. Maal icciitii isin of keessaa qabdu? Jalqaba irratti jechuudha. Addunyaan nu barbaaddi waan jedhu addunyatti himuu barbaade. Diinatti himuu barbaade jechuudha. Yeroo ammaatti jechuudha. warroonni faallaa isaa jiran akka Somaaliyaa, akka Eertiraa, akka Ijipti ni jiru. Isaanitti illee ergaa dabarsaa jira jechuudha. Barbaachisummaan Itoophiyaa addunyaa irratti ol aanadha. Iddoo istiraateejii jirti. Poppileeshinii qabdi. Qabeenya qabdi. Osoo hin jaalanne addunyaan tun nu barbaaddi. Addunyaan nu jibbuu hin dandeettu. Addunyaan nu deeggaruu dhiisuu hin dandeettu. Dirqama addunyaan tun dirqama nu deeggarti. Kanaaf addunyaan nurraa addaan kutuu hin yaadina. Kanaaf nutu deeggarsa isin caalaa qaba waan indirectly deeggarsa nutu isin caalaa qaba waan jedhu dabarsuuf barbaade jechuudha. Deeggarsa nutu isin caalaa qaba waan jedhu jaraaf dabarsuu barbaade jechuudha. Kan biraa immoo addunyaadhaaf kan inni dabarsuu barbaade koottaa qabeenya qabna, baay'ina namaa qabna, kennaa uumamaa qabna, iddoo istiraateejikii yookaan immoo ji'oopolitiksii iddoo filatamarra jirra. Kanaafuu koottaa nu deeggaraa waan jedhu ergaa dabarseef jechuudha. Gara biraatiin immoo maal agarsiisaa yeroo ammatti waa'ee biriksii wal qabate jechuudha. Nuti jabaadha. Jabaannee jirra. Asiin amma maal keessa jira jechuudha. Nu duubatti Raashiyaa faatu jira. Nu duubatti Iraaniin faatu jira. Nu duubatti Chaayinaa faatu jira. Nu duubatti Yuunaayitid Imireet faatu jira. Kanaaf warri westernii kuni waliif kennine yoo walirraa fudhanne malee nu dirqisiisuu hin dandeetta waan jedhu isaanitti dabarsa jechuudha. Nu dirqisiisuu hin dandeenye warri westernii warra akka Ameerikaa warra akka Ingiliz warra akka Jaappanii kana maal dabarsee fi nu dirqisiisuu hin dandeettanii jara kana wajjin jirra. Isinillee koottaatiniin nu wajjin daraddara, nu wajjin waliigaltee uumaa, nuu kenna, isinii kennina waan jedhu ergaa dabarseef jechuudha. Malee kanaachu waraana xiqqishuu tanaani nun sodaachisaa kanaan immoo hin danda'amnu. Kanaan Itoophiyaa hin dandeettanii. waan jedhu ergaa guddaa. Amma namni akka salphaatitti ilaalee bira ta'e ergaa kana baay'een isaa jechuudha. Garuu wantichiin icciitii qabdi jechuudha. Dubbii of keessaa qabdi, dubbii ijoo, dubbii guddaa waan amma isiniin jedhe kan of keessaa qabdi jechuudha. Ameerikallee indirectly ergaa dabarsee jira. Eertiraallee, Sumaalillee, Ijiptillee ergaa dabarsee jira. Akkam akka taate nu jabduu akka taanee fi waraanan akka hin danda'amne kennanii fudhachuun alatti waraanan akka hin danda'amne jeneraal godhee ergaa dabarsee jira jechuudha. Kan biraa immoo hin sodaatina. Waan barbaade haa dhufu jechuudha. Karaa biraatti hin sodaatina jechuun wanti barbaade haa dhufu. Lolli dhufuun lollaa. Tolli dhufuun tollaa. Kanaafuu hin sodaatina waan jedhu ibsa ergaa isaa dabarseefi jechuudha. Kanaaf kana fakkaata viidiyoon irraa subscribe, share, like, comment gochuu hin dandeessinaa nagata.